Waldaa qaxxaamura diimaa Itoophiyaatti waajjirri naannoo Oromiyaa qaamolee seera kabachiistootaaf leenjii hubannoo cimsu kenne. Leenjicha irratti walitti qabduu boordii waldaa qaxxaamura diimaa damee Oromiyaa aadde Loomii Badhoo dabalatee qaamoleen hooggansa olaanaa waldichaa argamaniiru. Leenjichi qaamolee seera kabachiistoota poolisii fi caasaalee nageenyaa biroof kan kenname yoo ta'u, kaayyoon leenjichaas qaamolee seera kabachiistoota ergama waldaa qaxxaamura diimaa fi baatii diimaa qixaan hubatanii hojii isaanii irratti gargaarsa namummaa akka taasisan gochuuf ta'uu ibsameera. Waldaa qaxxaamura diimaa Itoophiyaa waajjira naannoo Oromiyaa obbo Muhammad Jamaal waldaan qaxxaamura diimaa biyya keessatti tajaajiloota gurguddaa kan kennaa jiru ta'uu eeruun qaamoleen nageenyaa hubannoo argatanii ergama waldaa qaxxaamura diimaa fi baatii diimaa hojii isaanii irratti gargaarsa namummaa akka taasisan gochuuf ta'uu himan. Waldaan qaxxaamura diimaan akkuma beektan chaartarii mootummaatiin dhaabbatee biyya keenya keessatti tajaajila gurguddaa hojjetaa jira. Hojii keessanii wajjin hojii wal fakkaatu hojjenna. Hubannoo uumuun sagantaa kanarratti argamuun yeroo hunda waldaa kana wajjin akkasiin hojjetan kan mul'isudha. Waldaa qaxxaamura diimaa Itoophiyaa waajjira naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan damee godina Shawaa Bahaa obbo Busaarii Bunnaa balaawwan namtolchee fi uumamaan wal qabatee waldaan qaxxaamura diimaa deeggarsa adda addaa taasisaa akka jiru himuun hawaasni kana hubatee miseensa waldichaa akka ta'uu fi deeggaruu akka qabu himaniiru. Hojiin keenya baay'inaan tola ooltotaan hojjenna. Tola ooltonni kun nama gurguddaa ta'uu danda'a, ijoollee ta'uu danda'a. Hawaasuma keessaa urrum hawaasa keessaa hawaasaan dhufanii hawaasa deeggaranii fi kanaaf kun hubatameeti yeroo kamuu qaxxaamura diimaa cinaa dhaabachuu qaba. Kanaan wal qabatee qaxxaamura diimaan deeggarsa meeshaalee garaagaraa yoo kennamu namoota sababa lolaatiinis buqqaan ta'ee sababa balaa namtolcheetiif uumamaatiinis miidhamaniif yoo deeggarsa kenninu galiin keenya inni guddaan miseensa horannaa kanas hubatee hawaasni badhaanii miseensa qaxxaamura diimaa akka ta'uu danda'u. Maaliif yoo jennu rakkoon garaagaraa gisee misoomaa yeroo misoomaa yeroo hojii misoomaa hojjenna isas akka hojjechuu dandeenyu humna nuuta gisee balaan garaagaraa jiraatu immoo balaa saniif deebisuuf akka nu gargaaru hawaasni badhaan miseensa qaxxaamura diimaa akka ta'uu danda'u akkasumas qaamoleen mootummaas deeggarsa isaanirraa keessattuu chaartira irratti tuqamesanii yoo qaxxaamura diimaaf godhanii qaxxaamura diimaa humna argateetiin sosochee hojii isaa galmaan gahachuu hin danda'a waan jedhu kana qaama hundarraayyuu deeggarsa kan godhan kan isaaniif dhaamuun barbaada. Itti aantuu Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa fi walitti qabduu boordii waldaa qaxxaamura diimaa damee Oromiyaa aadde Loomii Badhoo waldaan qaxxaamura diimaa Itoophiyaa misoomaa fi nageenya naannoo ariifachiisuu keessatti hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuu himaniiru. Waldaan qaxxaamura fannoo diimaa qooda fudhattoota wajjiniin naannoo keenya keessatti hojjechaa tures akkuma nama kaasaa ture olaanaadha. Bifa leenjitiin yookaan waltajjii marii guyyaa har'aa kanarratti wanti qophaa'e kun immoo hubannaa qabdan irratti gahumsa qabdan irratti gahumsa biraa kan dabalu perspektiivii fannoo diimaa waliin hojjechuutiin yookaan kallattii sanaan dhimmoota laaluu qabdan laaluu keessatti qoodni inni qabu gumaachi inni isiniif gumaachu olaanaadha waan ta'eef bifa kanaan waltajjiin kun akka qophaa'e isiniif kaasuun barbaada. Mootummaan jijjiiramaa waggoottan darban keessatti rakkoolee jijjiirama qilleensaa wal qabatee mudataa ture waldicha waliin ta'uun dandamachiisuuf hojii boonsaa kan hojjete ta'uu kan ibsan aadde Loomiin waldaan qaxxaamura diimaa nama ta'uu qofaan namummaaf kan dhaabbate waan ta'eef caasaan nageenyaa hawaasa keessatti hubannaa uumuu akka qaban dhaamaniiru. Hojii keessaniif caalmatti kan isin gargaaru hubattanii dhaabbata kana gargaaruu keessatti gahee kan keessan akka baatan dirqama ogummaa qabdan sanaan olitti immoo dirqama oromummaa qabdanii fi lammummaa qabdaniin gosa qunnamuuf dafnee rispoonsii kennuufi tokkoon akka rakkoon hin uumamneef hojjechuu yoo rakkoon uumame immoo wanta gochuufi qabnu gochuufi keessatti gahee kan keessan akka baatanii fi waldaan qaxxaamura fannoo diimaa namumaaf kan hojjetu nama ta'uu qofaan namaaf kan dhaabbatu ta'uu isaaniif ibsuun barbaada. Qaamoleen nageenyaa leenjicha fudhatan yaada raadiyoo EBS'if kennaniin kaayyoo waldaa qaxxaamura diimaa fi baatii diimaan hundaa'eef kan hubatan ta'uu ibsanii gadi fageenyaan qaamolee nageenyaaf hubannoo kan kennan ta'us dubbataniiru. Kana malees hubannoo leenjicharraa argatanitti fayyadamuun dirree hojii isaanii irratti hojii tajaajila namummaaf of kennanii hojjechuun kaayyoo waldaa qaxxaamura diimaa fi baatii diimaa milkeessuuf kan carraaqan ta'uu himan. Maal gochuu qabna
akka namoomaatti yookiin immoo akka militarii kanaatti faayidaan isaa maal inni isa jedhu bal'inaan fudhannee jirra. Keessattuu qaxxaamurri fannoo diimaa deeggarsi inni godhu ummataaf tajaajilli inni kennu maal inni isa jedhu kana bal'inaan kan hubannedha. Keessattuu yeroo waraanni uumamu waraanni biyya keenyaa keessatti akkuma idil addunyaatti illee yeroo waraanni uumamu miidhamaan dursa eenyu irratti miidhaan kun gaha. Mootummaa fi mootummaan yoo walitti bu'u irra caalaan isaa miidhamaa kan ta'u daa'immanii fi qaama miidhamtoota namoota dadhaboo ta'an miidhaan guddaa kan irra ga'uu fi namoota kanaaf immoo tajaajila akkamii kenna isa jedhu kana deeggarsa isa duraa jennu yookiin emergency deeggarsa uummata kanaaf kennaa jiru. Qaama nageenyaa keessatti qaama hidhatee loluufis ta'e hidhatee malee loluufis maaltu eeyyamamaadha maaltu eeyyamamaa miti. Waraana keessatti maaltu eeyyamameera maaltu hin eeyyamamne. Miidhaan waraanni qaqqabsiisu akkuma jirutti ta'e miidhaa san keessatti immoo miidhaa garmalee hammeenya qabu akka hin uumamne rakkoo dararama siviiliyaanii karaa tuquu hin dandeenyeen ta'uu danda'u akka hin geenyeef leenjii kanarratti bal'inaan leenjii qofaa miti mariinis gaggeeffameera. Leenjii har'aa kanaatiin kana hubachuu dandeenyeerra.